maxxansa afaan Ameerikaa jalqabee gara magaalaa Oromiyaa xixiqqittirra jalqabuuf deemaa jira. Dhaamsa kana yoo dhaqqabuu barbaadan galma waldayaa Oromootitti warra keessan, maatii keessan, hiriyoota keessan qabadhaa guyyaa sanbata xiqqaa 23 irraa waaree booda sa'a 2 irraa eegalle seena haarawaa Oromoo dhaqqabaa isiniin jedha. Afaan Oromoodhaa. Galgala guyyaa sanitti aansee burqa Ameerikaa irraa eega jalqabnee booda maxxansa afaan Oromoo Minneapolis irraa ka'ee gara biyya burqaa qaroomaatitti biyya Masrii magaala gudditti Kaayiroo keessatti argamuuf deemaa jira. Akka sanitti akkasumas sa'a waaree booda sa'a 5 irraa eegallee dhaqqabuu ni dandeessan. Bakkiin Arab Macaadii masgiida Masrii kan jedhamu maxxansa afaan Oromoo eeggadhaa isin biratti dhufaa jira isiniin jedha. Afaan abbaa kiyyaa, afaan aadaa tiyyaa, afaan Oromiyaa. Sagantaa maxxansa afaan Oromoo eega biyya Masrii keessatti dhumatee booda gara Ameerikaa magaala kan rookstaarota Hooliwuuditti dhiyaatutti deebi'aa jira. Magaala San Francisco bakki Bay Area kan jedhamutti qophiin Oromoo Christian Lutheran Churchitti gara yeroo laanqanaaf dhiyaadhaa qophaa'aa isiniin jenna. Kana gammachiisuu keessa nama gurguddoo osoo hin ta'in, dargaggeessa osoo hin ta'in, nama ka sagantaa kana qindeessuuf deemaa jiru ilmaan teenna Jootee kan jedhamurra jalqabee isaallee argachuu ni dandeetta. Guyyaa 28 kanuma hafe kana keessa seena keenya afaan keenya guddisuuf namni gargaarsa walitti qabee ka irra caala afaan keenya guddisuu danda'e 2014 keessatti magaaluma sanatti dhaqee afaan World Tour jennee bakka sanitti magaala sanitti harkuma keessanitti kitaaba kan wal gargaarreef jenneetiin hin baafne gara keessanitti dhiyeessuu barbaada. Kanaaf jecha hiree gaarii isiniif hawwa ulfaadha galatooma haga torbaa dhufutti wal arguun keenya nagaan oolaa isiniin jedha. Afaan